Ashamaa daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channelii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Okay, akkuma bal'ama keenyatti daawwattoota keenya kabajamoon asirratti dhaabbannee turre jechuudha. The determinants of the rate of return kan jedhu jechuudha. Kanaaf kan armaan olitti irrattis bal'inaan dubbannee turre jechuudha. Viidiyocha ilaaluudhaaf playlist YouTube keenya jala seenuudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Isa kanas achi keessa ilaallattanii of duuba deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Armaaf garuu nuti wanni irratti dhaabbannee determinants of the rate of return kan jedhu akkamitti return keenya jechuudha yookaan profitii keenya yookaan dividendii keenya akkamiin murteessuu dandeenya kan jiru jechuudha. Karaawwan sadiin kana murteessuu dandeenya jechuudha. The three major determinants of the rate of return expected by the investors. Karaawwan sadiin ittiin rate of return keenya ittiin murteessinu. Rate of return yeroo jennu bu'aa argachuu deemnu wanta invest godhuu deemnu kanarratti bu'aa akkamitti arganna jennee karaawwan sadeen ittiin jalqaba yeroo invest godhuudhaaf deemnu jalqaba wanta murteeffachuu qabnu sadiitu jira jechuudha. Expected wanta godhuu qabna jechuudha. Tilmaamuu qabna jechuudha fuulduraaf. Yoo ni invest godhe wanti kun akkamittiin darbuu danda'a? Akkamittiin rate of return argachuu danda'a? Yookaan dividendii akkamitti argachuu dandeenya? Yookaan profitii akkamitti akkaataa itti argachuu dandeessu jalqaba expected godhuu qabda jechuudha. Expected namni godhugaa by the investors. Namuma invest godhu waan san. Nama wanta tokko irratti invest godhu. Fakkeenyaaf yoo ilaalle kaampaanii tokko keessatti sheerii baaftee invest yeroo goote sheerii baankii tokko keessatti invest goote wantoota armaan gadii kanaan beekamuu qaba jechuudha. Karaawwan sadeen kanaan murtee tokko murteeffachuu qabda of duratti osoo invest godhin karaawwan sadeen kun akkam ta'a jennee kan ittiin ilaaluudha jechuudha. Kanaaf the first the time preference risk free real rates. Inni jalqaba filannoo ittiin riskii irraa bilisa ta'e akkamitti akka argachuu dandeenyu kan ittiin ilaaluu qabna jechuudha. Risk free kan akkamitti arganna? Fakkeenyaaf mootummaa yoo ilaaltan mootummaan liqii ni liqeeffata yookaan wanta tokko baasee hojjeta jechuudha. Erga hojjete wanta liqii san kaffaluudhaafis hin rakkatu jechuudha. Maaliif hawaasa isaatirraa taaskii argata. Taaksii kana fuudhee jechuudha riskii irratti uumamteen ofirraa cufuu danda'a jechuudha. Kanaaf nutis akkuma keenyatti wanti nuti invest irra goonu wanta tokko qofa yoo ta'e dhiibbaan irratti uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhuunfaadhaan maallaqa birrii miiliyoona tokko yoo kan qabaate 400,000 kanaaf wantoota akka baajaajii haa ta'u akkasuma wantoota akka 600,000 garuu wantoota akka stoora guddaa tokko banatee akkasuma ganda keessa garuu maallaqa hafeen garuu yoo dukkaana tokko yoo kan banatu ta'e jechuudha. Karaawwan kanaan yoo hojjete yoo fakkeenyaaf riskiin baajaajiin irratti hanga'u ta'e karaawwan ittiin risk free godhuu danda'u dhufa jechuudha. Karaawwan ittiin riskii kana free godhuu danda'u keessaa inni kan karaa kanaan jechuudha. Yeroo wanta tokko invest goonu jechuudha. Akkasuma baankii irratti immoo fakkeenyaaf sheerii yeroo jennu sheerii erga bitannee riskiin ni uumama jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akka baankii tokko irratti immoo sheerii yoo baafanne baankiin yoo kisaaraan kan irra gahu ta'e wanti san jechuudha unlimited life qaba jechuudha. Kanaaf nama hunda irratti liqii kun akka bakka bu'amee kaffalamu fakkeenyaaf liqii waan liqeeffatuuf baankii yeroo garaagaraa yoo balaan yookaan irra gahu ta'e karaawwan ittiin wanta kana kaffalluuf sheerii qofa irratti abdannee waan hojjennu taane hojii kana sheeriin keenya akkasuma xiqqaachaa gurguramaa maallaqni keenya qoftiin deebi'uu danda'a jechuudha. Sheerii keessaa illee bahuu dandeenya jechuudha. Karaa kanaanis ofirraa investii iddoo garaagaraa keessatti goonee iddoo goonu kana keessatti maaliin akka firii risk free godhuu dandeenya jennee kan ittiin perform godhuu qabnu jechuudha. Yeroo kami yeroo riskiin nutti uumamu risk free godhuu qabna jechuudha. Karaa kana ofirraa ilaaluudhaan murtee takka expected erga goonee kan ittiin murteeffannudha jechuudha invest godhuudhaaf wanta san irratti.
Akkasumas karaan inni lammaffaa immoo for the expected rate of inflations. Akkamii yoo riskiin investmentii waliin yeroo dhufu jechuudha akkamitti expect godhuu dandeenya qaala'insa jireenyaa kan dhufu irratti. Akkamitti ofirraa eeguu dandeenya akkamitti dabarsuu dandeenya jennee kan ittiin ilaallu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf namni stoora tokko banate jechuudha. Meeshaa takka yoo bitu yeroo qaala'insi jireenyaa dhufe meeshaa bituu osoo hin taane yeroo qaala'insi jireenyaa dhufu gurguramuu qaba meeshaan keenya jechuudha. Maaliif yeroo darbe bituu qabna jechuudha. Yeroo meeshaan stability qabutti jechuudha. Yeroo stability qabu kanatti yeroo suitable nuuf ta'etti fuunee bitachuu qabna. Yeroo kana yeroo inflationiin dhufullee keessa darbuu dandeenyaanii jechuudha. Karaawwan kanas expected goonee invest godhuu qabna jechuudha. Karaawwan ittiin financing rate of return argannu keessaa tokko isa kana jechuudha. And the others are the third or the last are the risk association with the investments. Akkasuma riskii investmentii walii wal qabatee dhufu beekuu qabna. Maal tokko dhufuu qabu naannoo haala naannoo san ilaalte riskii dhufuu qabuuf wantoota ati kaawwachuu qabdu, wantoota allocate godhuu qabdu, wantoota measure gootee kaawwachuu qabdu for futures fuulduraaf jechuudha. Kana yeroo kaawwatte rate of returns argachuu dandeessaa jechuudha. Maaliif balaan hin beekamu jechuudha. Yeroo invest gootu wanta sana irratti wanta sanii wal qabatee ijaaruu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gamoo ta'e gamoo karaa mootummaan ijaaruu ittiin barbaanne irratti yoo kan ijaartu taate dirqama gamoon keessan diigamuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kanas jalqaba expected godhuu qabda jechuudha. Invest waan gootu kan irratti waliin wal qabatee inni kun natti ni dhufa. Yoon asitti gamoo kana ijaare riskiin ni uumama jettee ilaaluu qabda. Haala karaa yookaan kaartaa biyyattii irra hundooftee baafachuu dandeessa jechuudha. Maaliif fuula duraaf akka gamoon kun balaa keessa hin taasifneef wantoota hojjechuu qabnu keessaa karaan tokko karaa sadeen kana jechuudha. Karaan sadeen kun jechuudha karaa ittiin rate of return ittiin murteeffachuu dandeenyudha jechuudha. And the required returns akkamitti barbaanna yoo kan jennu ta'e reetii keenya yookaan return yookaan profit argachuudhaaf karaawwan sadeen armaan olii kanarratti expected godhuu qabna jechuudha. Risk free yields maaliin akka cufuu qabnu wantoota ittiin return argannu keessaa inni tokko kana plus inflation premiums akkuma jenne qaala'insa kana irratti akkasuma inda risk premiums kan jedhu kan isaanwwan sadeen kanaan return ittiin barbaadachuu dandeenya jechuudha. Yoo kun nuuf cover ta'e jechuudha rate of returning keenya galmaan ga'uu danda'a jechuudha. And the risk has the chance of the variation in returns, and the investments having greater chance of the variation are considered more risky. Invest yeroo goone jechuudha. Invest yoo qabaanne jechuudha yookaan yoo wanta tokko irratti invest goone jechuudha greater chance of variations yookaan profits bu'aa arganna jennee akkuma invest irratti goone jechuudha. Akkasuma are considered more risky. Akkasumas balaan isaa yookaan riskiin inni nurratti uumus guddaa ta'uu danda'a. Yoo kan may have a risk are earned yoo kan riskiin argamu ta'e jechuudha. Yoo kan riskiin argamu ta'e wanta nuti baasii guddaa yookaan investii yeroo goonu jechuudha greater cost or greater chance of variation yeroo goonu baasii guddaa yeroo investmentii tokko irra goonu bu'aa guddaa argannee invest goone akkasuma sanas ta'e including the more risky than the investments san irratti illee dhiibbaan inni fidu more risky ta'uu danda'a jira. And this with the lesser chance of variations ammallee akkasuma yoo balaa yookaan baasii nuti investment irratti baafne baasii xiqqaa ta'e bu'aa xiqqaa argachuudhaaf waan ta'eef baasii xiqqaa yoo baafne akkasuma riskii nurratti uumamus lesser chance of riskii ta'uu danda'a jechuudha. Or the loss riskiin keenya xiqqaachuu danda'a jechuudha. Maaliif wanti nuti jalqaba invest goone waan xiqqaateef jechuudha. Karaawwan kanaanis
kan ittiin riskiin keenya kun ittiin hubatamuu danda'u keessaa inni tokkos kanaa jechuudha. Okay, isa itti aanutti haa dabarru types of the risks. Risk it can be divided into two types. The first, systematic risk, and unsystematic risk. Jennee addaan baafnaa jechuudha. Riskiin kun kan systematic risk ta'ee fi unsystematic risk ta'edha jechuudha. Firstly, riskiin kun jechuudha, it is a general risk jechuun ni dandeenya maqaa isaa kan biraatiin jechuudha. Risk yeroo jennu tokko tokko ni ilaalla. Firstly, systematic risk haa ilaallu. Systematic risk jechuun non-diversifiable risk or undiversifiable risk jennee waamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas general risk jechuun ni dandeenya jechuudha. Maqaan isaa inni biraa jechuudha. It define risk are or the systematic risk can be defined as it is the types of a total risk that arise as a result of the various external factors such as political factors, economic factors, and sociological factors. Risk yeroo jennu kisaaraa jechuudha. Kisaaraa karaa systematically ta'e jechuudha. Isa kana jechuudha yeroo bal'inaan ilaallu jechuudha. Inni kun gosa riskii waliigalaa kan ta'e yookaan general risk kan ta'e jechuudha. Kan sababoota alaatiin adda addaan kan namatti dhufuu danda'udha jechuudha. Systematic risk yeroo jennu jechuudha. Such as akkasuma politikaadhaanis hawaasummaadhaanis fakkeenya kana irratti yoo ilaalle for the wars, for political instability, for public conflict, for foreign exchange rates, for inflation, for interest rate, and for money supplies, for and etc. Kanneen kanaatiin riskiin uumuu danda'u jechuudha. Wanta hojjennu tokko irratti jechuudha kaampaaniin keenya jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin naannoo tokko jiru keessatti yoonif waariin kun ka'e fakkeenya duraati irratti yoo ilaalle war for instability, for political instability, siyaasa irratti tasgabbiin yoo dhabame fakkeenyaaf kaaba biyyattii irratti akkuma ilaaltanii kaampaaniiwwan garaagaraa hedduun cufamanii jiru jechuudha. Achi keessatti kaampaaniin tokko qofa miti kan riskiin itti uumame. It is general risk jennaan jechuudha. Riskii waliigalaa kan isaan hundarratti gahe systematic risk jennaan. Akkuma kaaba biyyattii irratti argitanitti baankiiwwan haa ta'u, inshuraansiiwwan haa ta'u, warshaalee kaampaanii haa ta'u, wantoota garaagaraa kaampaaniiwwan garaagaraa kana keessatti kaampaaniin tokko qoftiin riskiin irra hin geenye. It's that the general risks are affected the company or other employees. Hojiiwwan hedduu irratti kan dhiibbaa geessisu systematic risk jechuun dandeenya jechuudha. And the others, this means that these types of total risk cannot be controlled or minimized or avoided by the management of organizations. Risking kun jechuudha yeroo uumamu jechuudha. Uumama hin taaneen waan uumameef uumama adda addaatiin uumama akkuma jennee kanaan uumame waan ta'eef maanaajmentiin yookaan maanaajeriin kaampaanii sanii haa ta'u kanneen akka hojiiwwan gurguddoo keessaa haa ta'u isaan saniin control kan ta'uu hin dandeenyedha jechuudha. Maaliif for the political instability and for public conflict and for inflation and for wars, inni kun wantoota alaan dhufan wantoota gurguddoo maanaajeriin achi keessa hojjetu cufuu hin dandeenyadha jechuudha. Gosti balaa kun jechuudha akka waliigalaatti hooggansi dhaabbata tokkootiin to'atamuu hin dandeenyedha yookaan xiqqeessuun yookaan immoo irraa fagaachuun kan hin dandeenyedha. Walumaan nama hundatti kan riskii uumuudha jechuudha inni kun yeroo ilaallu jechuudha. And unsystematic risk has the tendency to disrupt the well-being of the organization and sometimes the industry too. The major source of risk are risk pertaining to finance, business, and solvency, and the common examples of some are the higher rate of operational cost and the rise in the labor turnover and etc. Akkasumas karaa biraatiinis yoo ilaalle taayipii inni lammaffaa maqaan isaa inni biraatti jechuudha
for diversifiable risk jechuu ni dandeenya. Akkasuma specific risk jechuu ni dandeenya. Isa addatti riskii uumuu danda'u jechuudha. Akkasuma controllable by companies. Kaampaaniiwwan tokkoon kan qabamuu danda'anidha jechuudha. Kana jechuun as keessatti jechuudha balaan kun jechuudha yookaan systematic risk jedhamu kun jechuudha gosa balaa waliigalaa sababoota keessoo addaatiin inni systematic ta'e sababoota for externality waan ta'eef. For this, the systematic risk are affected by external party, but for the unsystematic or specific risk are for internal affect. Gama keessootiin kan dhaabbata tokko keessatti raawwatanidha jechuudha yookaan kan uumamudha jedhamee ibsamaa jechuudha. Systematic jechuudha. Riskiin kun jechuudha sirna uumamaan jechuudha adda adda ta'uu danda'a jechuudha. Sirna uumamaatiin jechuudha. Maaliif keessoo kanaan kaampaaniiwwan hunda keessatti riskiin gosa tokko irratti hin uumamu. Achiin gama kaampaanii biraatiin hojjettoonni xiqqaachuu danda'a. Asiin hojjettoonni guddachuu danda'a. Garaagarummaa hedduutu keessa jira jechuudha. Kana jechuun jechuudha balaawwan gosa kanaa hoggansa dhaabbata tokkootiin to'atamuu danda'anidha. Akkasuma xiqqeessuullee hin danda'amadha. Fakkeenyaaf kaampaanii yookaan fakkeenyaaf commercial baankii irratti yoo fudhannee baankii irratti unsystematic risk yeroo uumamu jechuudha. Yeroo hojjetaan heddummaate keessatti maal godhan jechuudha unsystematic risk kanarratti akka xiqqeessan employee achi keessa jiran san jechuudha akka xiqqeessaniif kan to'atamuu danda'u jechuudha. Kun maal jechuudha controlled by the company or by the managers of that offices. Manageriidhaan achuma keessatti wanta qabamuu danda'u maal jennaan jechuudha unsystematic risk jennaan jechuudha. Kanaaf riskiin kun jechuudha sirna nageenya dhaabbata tokkoo fi akkasuma yeroo tokko jechuudha industirichaas jeequuf kan danda'udha jechuudha. Wantoota kanaatirraan kan ka'e jechuudha. Akkasuma maddoonni riskii kanaa jechuudha gurguddoowwan ta'an keessaa inni tokko faayinaansiidha. Akkasuma daldalaa fi kaffaltii dhabuu ilaallatan yoo ta'u fakkeenyonni kanaaf jechuudha isaanowwan unsystematic risk keessatti baay'ee mul'achaa deeman jechuudha. Faayinaansii irraa kan ka'e akkuma jenne faayinaansii tokko kaffaluu dadhaban. Commercial bankiin akkuma jenne faayinaansii tokko keessatti hojjettootaaf kaffaltiin kaffaluu isaa dadhabaa yoo kan dhufu ta'e dirqama maanaajeriin xiqqeessuu waan danda'uuf asirratti rakkoo maaliitiin dhufe jechuudha rakkoo faayinaansii dhufuu danda'a jechuudha. Kanneen akkana kanaatiin xiqqaashuu danda'a jechuudha. Akkasuma and the rise in the labor and or turnovers. Akkasuma akkuma jenne the rise in labors hojjettoonni yookaan namoonni hojjetan bal'achuu irraa kan ka'e. Akkasuma higher rate of operational costs baasii hojjettootaaf operate godhan guddaa waan ta'eef kanneen akkanaatiin wantoota riskiin dhufan kana maal godhuu danda'a jechuudha. Gama tokkotti qabuu danda'a jechuudha. Maaliif it are the controllable or the controlled by the companies. Yeroo kana jechuudha kaampaaniin tokko galiin isaa yoo loos ta'e kaan irraa itti jabeeffachuus danda'a jechuudha. Karaa biraatiin maaliif fakkeenya biraa fudhannee kaampaaniiwwan garaagaraa hedduun hojiiwwan isaanii investimentii tokko qofa irratti hin godhan. Investimentiiwwan gosa 3 fa'aa gosa 4 fa'aa irratti godhatu jechuudha. Yeroo invest godhan jechuudha yooniif kaampaaniin kun dadhabaa ta'ee riskii irratti fidu jiraate yoo kan ta'u ta'e achirratti invest godhuu dhaabanii jechuudha. Gama kaampaaniiwwan biraatti kaampaaniiwwan inkaamii fidaa jiran jechuudha. Profit argamsiisaa jiran irratti akka invest godhachiisuu danda'a jechuudha. Isa kana ofirraa dhaabbisuu danda'u jechuudha. Maanaaj godhuu danda'u jechuudha. Wantoota akkanatti riskii namarratti uumuu danda'u jechuudha. Karaawwan kanaanis systematic riskiin control ta'uu danda'a jechuudha. By what? By the managers of the office or by the companies. Kaampaaniidhaan isaa ta'u manajeriidhaan wantoonni kanaa kun qabamuu danda'a jechuudha. But for the systematic risk are doesn't controlled. Kun jenne it are uncontrollable riskidha jechuudha. Bakka feene yoo jiraanne jechuudha kan dura baafachuullee hin dandeenyedha jechuudha hojii kana jechuudha. Maaliif naannoon tokko yoo kan
jeequmsaan uumamu ta'e yookaan kan waraana wal bu'iinsaati yoo uumamu ta'e riskiiwwan akkanaa kan irratti dhiibbaa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf waggoota arfan darban irratti baay'inaan lagannaatu gaggeeffamaa ture jechuudha. Lagannaa kana keessatti kaampaaniiwwan haa ta'anii kaampaanii qofa osoo hin ta'in haga shaqaxii dhuunfaatti illee jechuudha. Namoonni riskiin irratti uumamee jira jechuudha. Isa kana koontirool godhuu hin danda'an. Inni kun jeeneraal riskiitu irratti dhufe jechuudha. Tokkichaa san qofa osoo hin ta'in naannoo san hunda irratti lagannaan waan gaggeeffameef riskiin waan uumamuuf isa kana koontirool godhuun hin danda'amu jechuudha. Karaawwan lamaan kanaan faayinaanshiyaal maanaajmentii irratti kan ittiin meejar godhuullee dandeenyudha jechuudha. Akkaataa ittiin jala hojjechuu dandeenyu keessaa karaawwan lamaan riskiin uumamuu danda'an keessaa karaawwan lamaan kanaanii jechuudha.